Amal foto tumor, foto tumor, jalan tumohan, kita muhadol tu, mulia lebih muhadol tu, hama saya lebih muhadol tu. Abo kerana kita sekarang wali orang mudi, salah satunya kalau je derajat selagi, mula ala jinus, rezeki halal muhanne, internasi kita berubah seterusnya, abba mana sekaya je islam lebih baik. Amin jauh, sakam kalan, Rabbi Muhammad itu, rezeki Rabbi Tuhanmu, Rabbi rezeki Tuhanmu, bahawa sekarang jadi berhal mahu, Bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa akkamitti nagaa fayyaa isin jenna. Itti aansuudhaan kabajamtoota jaalatamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota jaalatamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota jaalatamtoota koree hojii gaggeessituudha. Kabajamtoota jaalatamtoota koree guddina wachiiftuu, kabajamtoota jaalatamtoota ambaasaadarota keenya kan hoogganamaniin obboleessa keenya kan as keessa dhufes jiru qaalii bakka bu'aa kaasaataatiin galataa wajjin hamilee isaa mukannaa akka obboleessa keenya ol muka isaa qabutti hamilee isaa nu barsiisaa isin jennu. Itti xiqqaata obboleeyyan keenya kun yeroo hundaa'u asitti nu wajjin argamuudhaan waan dur keessa turres yaadachaa arrammoo iftaanii konfidensi waan jedhan ilmaan Oromoo keessa argamanii nu wajjin jiraachuudhaaf hamilee irra nu jedha. Kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan afran qalloo obboleeyyan keenya kan jaatamoota keessa dukkana keessa ija babbanaa ture, torbaatamoota keessa ija babbanaa ture, san gartee adawwiin gaaraa fi gaha jala sentee ilmaan afran qalloo balleessuudhaan dadhabdee ilmaan afran qalloo illaa arra dhaalumidhaan qabsoo irraa dhaalanii kan ilmaan Oromoo asiin ga'e hedduu galata qaban hamilee qabna. Akkasumatti shamarran keenya kan nu wajjin turan garee waasaaf keessa wanni hin jiru hamilee isaanii dhibbarraa dhibbatti ani baay'ee natti tolanii shamarran keenya kan hurguu mana dhufanis hojii isaanii irraa oolle ganda arabaa dhaqanii irraa oolle garee waasaaf keessaa 24 hours wajjin hirmaachaa turan galata guddaa shamarran keenyaaf harka naafannaa hamilee naafannaa. Kana caalaa obboleessa biyya durataa Abdurrahman Dere durataa ilmaan afran qalloo habboornaa bareentu haamatu hasikkoomantu haamatu sammancaa toorama haamatu Presidentii keenya Abdurrahman Muhammad Shukar Rabbi Muruun yaadareessu isa feenaa asirratti akka nu dhiyaatu yaada gabaabaa isii dabarseetu. Welcome our parents. Negara jalannya durataa keenya Abdurrahman Muhammad Shukar. Hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo murtii yaadachaa keenya kabajanii baga nagayaan dhuftan ashama harka fuunee jirtu. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota ayyootii ilmaan Oromoo, kabajamtoota sheekota
firoota keenyaa fi kabajamtoota abbootii keenyaa baga nagaa dhuftan. Kabajamtoota hawwan keenyaa fi haadhasii kee, kabajamtoota qeerroo fi qarree, kabajamtoota Oromoo hunda nagayaan waajjabeenya kabajanii nagayaan nu bultan. Kabajamtoota horee hundiraawwachiitu ilmaan Abbaa qabu. Kabajamtoota hooggantoota ilmaan Abbaa qabu. Waltajjii kana fakkaatu mijeessitanii warri imaanjanii hundi Abbaan qalloo bakka bu'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatooma. Kanatti aansee jaarolini Abbaan qalloo kan daree Riyaad keessatti argamu akkuma jaarmaya Abbaan qalloo isa kaleessaa san roga hundaan hawaasa isaa fi ummata isaa karaa hundaan gargaara gochuudhaan akeekaa fi kaayoo cimaa qaba. Kana malees Abbaan qallummaa isaa bira darbee Oromoo